gaaffiin kiyya akkas jedha. Jireenya kee keessa mudannoo nati gonkumayyuu jireenya kee keessatti hin irraanfatamne maalidha mee isiin nuuf himee mudannoo qabdurraa? Mudannoon qaba. Mudannoon suni xiqqoo dheerachuu danda'a. Guyyaa tokko akka carraa ta'e bakka hojiitii ba'ee ariifadhee baay'ee waan ariifadheef sa'aan 12 ta'ee jira. Akka carraa ta'ee soomatu jira. Sooma musliimaatu jira. Sooma sana keessa akka carraa ta'e shaaworii galuuf fiigaan jira. Shaaworii humnumaan otumaan kadhadhu soomni natti gahee jira maaloo naan jette haati mana sana. Maaloo daqiiqaa baay'een turu har'uma akkuma ta'etti na godhu jedhee tanan kadhadheetumaan gale. Ergan galee booda isheen baay'ee waan jarjaraa turteef shaaworii na galchitee sooma ishiitiif ariifattee isheen shaaworii ergan galee booda ani shaaworii dhiqachaan jira. Isheen akka yaadutti gaa akka ganama sanatti himtetti baay'ee waan ariifatteef baay'ee waan jarjarteef waan na galchite iyyuutti fakkaanne ishee shaaworii ergan galee isheen balbala ishii qoqqollofattee cuccufattee baay'ee waan ariifatteef isheen deemte nagatte. Ani kee shaaworii koo qulqulleeffadheen qaama kiyya dhiqadheen wayyaa kee cuuccuu kiyya jijjiirradhe yeroon balbala banadhee ba'u balballi qulfiidha. Balbala asiin nan rukutaa balballi cufaadha. Asiin nan rukutaa qulfiidha. Balbala nan dhiibee wanti banamu hin jiru. Asan dhiibee wanti banamu hin jiru. Xiqquma taa'een itti yaade. Duubaan natti cuftee deemte hin deebiti jedhee inuman eega. Maatiin akka carraa ta'ee manaatii natti bilbiluu mucaan maal ta'ee jedhu ani kaasuudhaaf maal jedheen kaasa. Shaaworii irratti natti cufanii akkamittiin an kaasa. Hin dhuftin jedhaa utuman akkana jedhu. Sa'a 12 kanan seene gara sa'a 5 ta'e halkan keessa. Waan hin godhu dhabe waan ta'eef uffata koo jijjiirradhe sana uffata qabadheen jira huccuu qabadheen jira isa uffadhee tanan bilbila kiyya switch off godheen xiggi tokko qabadhee tanan balbala jala galee tanan taa'e. Achi akkasittiin mudannoo kana achuman bulee halkan guutuu achi bulee tanan achi taa'aa bulee tanan shaaworiin akkasittiin irratti cufame kun anaa fi mudannoo yoomiyyuu hin daganne yoomiyyuu hin irraanfanne waan irraanfatamuu hin dandeenyedhas. Mudannoon cimaa isa kana dhahee yaada. Ayyee gaaffiin kiyya kan itti aanu akkas jedha. Sirboota bara 2020 takka ba'an keessaa kan hedduu sitti tole sagaleedhaan hordoftoota keenya biraadhaan nuuf gahime sagaleedhaan nuuf sibi. Sirboota bara 2021 as ba'an baay'ee namatti tolu hundumti isaaniiyyuu. Isaan keessaa garuu albamaa Haacaaluu keessaan tokko isiniif sirba. Eessa jirta maaloo kootu na wallaanta eessa jirta maaloo kootu na wallaanta halkan guyyaa ijarraa nan baddu ciise ka'us waanuma keeni yaada takkittiitoo kan dur dabarsine mudoo keenya yaadadhee tan gadda. Eessa jirta maaloo kootu na wallaanta eessa jirta maaloo kootu na wallaanta imanan guddaadha inni sitti kenne nama jiru keessa si qofatamane hangan lubbuun jiru addunyaa tanarra furtuun gammachuu koo sumarka jira sanan jettee san akkam goote adara fuura kee dhabe barbaacha keenjoora eessa jirta maaloo kootu na wallaanta sirba jedhu isin affeeree jira. Gaaffii kana tokko keessaa filattaa dirqama yoo sitti ta'e diraamaa hojjechuudhaaf sirboota hojjechuu
yooniif dirqama tokko filadhu hojjedhu siin jaani maal filattee hojjetta? Sirba hojjechuu yookaan immoo walloo hojjechuuttan fuulleffadha. Maaliif sirboo filatte mee? Maaliif kan jedhuuf diraamaa hojjechuu yookaan immoo fiilmii hojjechuu yeroo gabaabaa keessa kananii yeroo as dhiyeenya waan ta'eef sirba immoo durirraa kaasee ijoollummaarraa kaasee waanan sirbaa tureef waanan weellisaa tureef fedhiin kiyya ka ganama weelleedha waan ta'eef isa kanaafan karaa sirbaa yookaan immoo weellutti fuulleffadhe jechuu barbaada. Ayyee gaafii xumuraatiin sirboota gara fuulduraatti hojjettee uummata biraan geessu viyuun isaa mee yoom hangam takkasiif ilaalame si gammachiise mee sitti tolame? Ani yoo ilaalame baay'ee natti tola eenyumattiyyuu kan toludha waan ta'eef waan gaarii hojjette waan bareedaa hojjette akka ilaalamu nan beeka. Waan gaarii hojjedhe in ilaalama waan ta'eef waan gaarii hojjedhe miiliyoona ol akka ilaalamu barbaada fedha qabaachuu barbaade. Leencoon mee amma maal hojjechaa jira? Fuulduraafoo maal hojjetee hawaasa biraan gahuudhaaf hojjechaa jira? Leencoon walumaa galatti muuziqaatti galeera. Muuziqaa hojjechaa jira. Yeroo muraasa keessatti immoo kilippii bareedaa, viidiyoo ajaa'ibaa, wallee bareedaa qabatee dhufuudhaaf qophiitti jira. Kana jechuun barbaada. Ayyee mee Leencoo kun gaafii xumuraati. Mee sirboota ijoollummaa keetti yaadattu yookiin sirba ijoollummaa keetti baay'inaan jaalattu sagaleedhaan nuuf jedhi mee daawwattoota biraan nuuf gahi sagalee akka ajaa'ibaa qabdaa to'i. Sirba Xilahun Gassasee sirboota afaan Oromoo kan inni weellise keessaa Asham yaa maatabee kan jedhu ijoollummaa kiyya na yaadachiisa jedheetiin ni yaada. Akka badeen dhufnee gibee nan ceesisu. Akka badeen dhufnee gibee nan ceesisu. Akka obseen teenyee maatabee koo yaaddoon kennan teessisu. Yaada fandis faroo beenuun boona katamaa gaaro. Asham yaa maatabee, asham yaa dammaa koo. Asham yaa maatabee, asham yaa dammaa koo. Asham yaa likkisee, asham yaa kulaa koo. Asham yaa maatabee, asham yaa dammaa koo. Asham yaa maatabee, asham yaa dammaa koo. Asham yaa likkisee, asham yaa kulaa koo. Ka jedhu yaadannoo guddaan qabaaf jedhee yaada. Ayyee yeroo kee aarsaa guutee gaafii deebii mustee waa'ee tuub irratti hirmaattee gaafii deebiin hojii godhuu keetiif hedduu takka galatoomii siin jaa. Galatooma. Akkasii kabajamtootaaf daawwattoota keenya akka gaafii deebii Leencoo Guddinaa wajjin goone itti bohaartan itti gammaddan abdiin qaba. Gaafiin keenya kanarraa asumarratti namoota biraa qabannee hanga walii dhufnu nageetti isin jaa. Qoy oduu nageetti hin jedhu subscribe godhi, laayikis godhi hin irraanfatiin kana.